danda'ama dhugaa dubbachuu fi bakka yeroo akkasitti biyya ormaa keessatti du'a namaa gaafa dhageessanii du'a maatii keessanii yookaan immoo du'a fira keessanii biyya ormaa keessatti gaafa dhageessanii baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaa bira jiraatanis oolchuun hin danda'amu, kan Rabbirraa dhufte namni deebisuu hin danda'u jechuudha. Sababiinsa nuti hundumti keenya yoo taraa eeggachaa jirra, guyyaa keenya eeggachaa jirra, yoom akka duunu hin beennu, sa'aatiitti boqonnu hin beennu, hundi keenya iyyuu harka Rabbii eegaa jirra jechuudha. Kanaaf jennaan viidiyoo baay'ee na gaddisiise tokko gadhiisee jira asiliini. Mee viidiyocha isinii bana, mana akkas fakkaatu, mana akkas bareedu keessaa jechuudha. Osoo ittiin boqotin, otoo garaan isaanii ittiin gammadinitu harmeen asii nu jalaa boqotan jechuudha. Wallaahi baay'ee na gaddisiisee, baay'ee tokko nagarramee bakka waan hin jedhu wallaahi itti tokko garaana nyaate jechuudha. Asiliini maaliif mana ijaaree fi ka'ee gaafa mana ijaaree fi jedhu bakka akka haati barbaaddutti yookaan akka fedha isaaniitti ijaaree fi gaafa jedhee baadiyyaarraa baasee gara magaalaatti fidee galchee saniyyuu haala bareedaa ta'een ijaaree fi gaafa isaan keessaa godaanan gaafa isaan keessaa deemanii wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Mee viidiyoo isaa ilaalaa, warroonni akka tasaa viidiyoocha hin argine viidiyoo mana asiliin ijaaree fi isinii banaa asirratti isinii maxxansa. Mee viidiyoocha ilaalaa jedhee qalamaati. Viidiyoocha ilaallee walitti deebina. Akkasumas jaartii isaatii, ijoollee isaatii, firoota hundumaaf Rabbiin obsaa kennuu fi egaa hundi keenya iyyuu guyyaa eenna malee, yeroo eenna malee, har'a duunaa bor duunaa keenya hin beennu. Yeroo jiraannu, yeroo fayyaa qabnu, yeroo humna qabnu, tasa waan addunyaa kanarraa duunu, tasa waan addunyaa kanarraa bannu nutti hin fakkaatu jechuudha. Garuu guyyaa eeggata malee hin dhufa, guyyaa eeggata malee ilma darbina jechuudha addunyaa kanarraa. Kanaaf jennaani maatii keessan ijoolleen biyya arabaa jirtanii maatiin keessan homaan qaban taanaan, maatiin keessan golli isaanii keessa hirruudha taanaan, manni isaanii hirruudha taanaan, hirruu mana isaanii keessaa guutaa, hirruu gola isaanii keessaa guutaa. Sababii isaa eebba argattu, Rabbirraa eebba argattu jechuudha. Kunoo ammuma daqiiqatti ammaa kanatti kan keessaa wal dhabnuuf jennee maatii keessan hin gaddisiisinaa. Maatii keessa waan barbaadan godhaafi malee akka isaan isinitti qabaman, akka isaan isinitti gaddan hin godhinaa. As geessanii as dhuftanii osoo maatii keessan hin gargaarin, osoo maatii keessan hin jijjiirin, kan isin fide biyya kana biyya alaa kan isin baasu maatii keessan. Ergi maatiin keessan isin fide immoo osoo maatii keessanii mana hin ijaarin, otoo maatii keessanii waa hin jijjiirin eerumatti fiiddu jechuudha. Ijoolleen shamaraa baay'een dhugaa eerumatti fiiddu, otoo maatii keessanii hin gargaarinitu gara eerumaatti fiiddu jechuudha. Dursa maatii keessan gargaaraati, maatii keessan jijjiiraati. Gaafa isaan maatii keessanii mana ijaartanii jettan, yoo isaan mana hin qaban ta'e fakkeenyaaf nama mana citaan beektu miti, nama mana citaa keessa fa'ii dhufu jira. Nama qorqorroon irratti moofoftee qorqorroo moofaa keessaa bahee dhufu jira. Mana qorqorroo moofaa sana qorqorroo haaraatti jijjiiriif ijaariif, mana citaa sana keessaa baasii mana qorqorroo ijaariif. Rabbirraa argatta jechuudha. Namarraa osoo hin taane Rabbirraa argatta. Osoo maatii keessanii jijjiirin, manni maatii keessanii caccabaa bututaa, isin asii eerumtanii ilmoo 3-4 dhaltanii jireenya mataa keessanii jiraattu. Isiniif iyyuu eebban ta'u, barakaayyuu isiniif hin qabu. Wanti maatiin keessan isin hin eebbifne, wanta haati kee abbaan kee isin eebbifne barakaayyuu isin qabu. Hin hojjettaa, walitti isin qabatu. Inuma laffaataa walitti isin qabatu. Asinis hin lo'a, achinis hin ba'a. Aaran galfattu, garuu hin hojjettan teessu. Sababiin isaa maal? Maatii kee hin gammachiistu kaa. Aara galfattee hin jiraattu. Birrii iyyuu dhabi, waan fete iyyuu dhabi, qabeenya meeqallee dhabi. Garuu maatii kee gargaarte taanaan, firoota kee hiyyeessa kan si biraa rakkataa gargaarte taanaan keessi kee iyyuu gammadaa ta'a. Keessi kee boqonnaa argata. Hin gubattu, afura baafachaan adeemtu jechuudha. Kanaaf jennaan maatii keessan gammachiisa. Waan baataniif sana yaadadhaatii yeroo biyyaa dhufne maatii keenya jijjiira.
haadha kooti akkas gochuun qaba, abbaa kooti akkas gochuun qaba jechaa dhufna gaafa dhufnu. Garuu gaafa as geenyu jaalala keessa gallaa janajjana misinjarii maaliidhaan feesbuukiin bananne janajjanaa jammartanii janajjanaa keessa galtotu maatii keessan hin jijjiirin. Kan maatii kiyyaaf hin jiraanne kan maatii kiyyaaf hin hojjenne eenyuuf hin hojjedha? Eenyuuf hin hojjedha? Yeroon fayyaa qabutti maatii koof tajaajilee boodarra immoo of tajaajila. Bakka namarraa yoon galata dhabee rabbirraa galata nan argadha jechuudha. Kanaaf jennaani